Sinim cingkelo kapten bera demnirane mana barumsara nilalannu. Bera mo atum tiragina ilali abba tu mana ne garati nana rifada please please lagi atum dina ilali ganama kottu natim. Tole? Tole erga jette mo si ilale mannu fe ganama sitte maka. Ganama abbaan sababa mana jiruufi kooddiidhaan natti mi gaafa dhuftu fakkeenyaa fi barumsa tokkotti yoon gufe cinqilloo akkam bultee jedhi yoo lamatti gufe immoo cinqilloo fi abbaan cinqilloo akkam bultanii jedhi akkisiin natti mi ganama gaafa dhuftu. Tole akkasumaan sitti maa waggaa. Ilma koo eenyutu balbala qosaa jira keetii ilaalime. Tole abba. Eenyudha? Cinqilloon hiriyaa kee bacuuraadha. Yoo maaliif na barbaadde? Ati, abbaan kee, haati kee, obboloonni kee, ollaan kee akkam bultan. Tole yakkama yakka kana raawwachuu kee amantee fudhatta moo yaada mormii qabda yoo ta'e dhiyeeffadhume. Maanni raawwatteettani nan raawwadheere garaa isaan cuubeedhaan bakka lamatti baqase maleen nan godheef ibboo sirriin godhe immoo ammayyuu tuun argee mataa isaan baqasan immoo. Callisaa naamusni mana murtii haa eegamu ammaa kaasee nama haasee yookaan nama jeeqee argee mana murtiidhaan gadari'a. Tole? Maani yakkama maal taate maaliif iyyitaa? Maali amma nama jeeqee mana murtii keessaan gadari'aan jennee gadi naariyaa kaayi. Ilame bareedduu ko waaqayyoon godhin malee otuun du'e abbaa manaa kan biraatti hin heerumtaayi. Maal hin heerumu waliin? Maaliif hin heerumtu kophaa jiraachuun hin cimure? Yoomiin kophaa koo jiraadha siin jedhee. Eenyu wajjin jiraattare? Abbaa manaa koo isa tokko dukaan jiraadha kaayi. Maal? Saamii salphate ana malee abbaa manaa kan biraa qabda moo hidhaate? Wayyo, coja keessan ilaalti. Geeta abbaatu akkas malee qabannaan. Maanni si yeroo hundumaa loltuuyi maanni sun hin nuffisiisuuyi anaan iyyuudha walitti araarsuun na nuffisiiseera bakka maanni. Maanni ati mooyi waan hin jaalladhe dhugaa lolu weessitti fakkaata yaan kun talitti kophaa hin jaalladha garuu maaliif asitti fakkaata gaafa galu birrii naan jette birrii waciinii bakka birrii mana keessaa maalii shunkurtiin bitaa zayitiin bitaa kanan bitaa ittee birrii na gaafatti yeroo kaan edammoo birrii zayitiidhaaf gooniin qabadheen turre achii booddee maaliin jedheen sitti fakkaata kottuu alaatii bakkeetii biddeen nyaannaa irbaata nyaannaa hin jedheen innaan isheen immoo maal na goote sitti fakkaata maaltu goote biddeena jejennee numaa nyaachuu fedhu boorsaa ishee bantee ambaashaa baafattu ambaashaa fudhattee dhufte keessa baate bakka amman kana duukaa maaliidha hin jiraadha reemman Mal, ambaashaa baafattee gurra dogoggore kanallee. Lameen taloo koo tuwaanaa fi haati kee gargar baane eenyuun bukkee teessaa? Nani abbaa gargar ba'uufi? Jallisii gaaffiinsi gaafa deenaa deebisi. Tapi na deebisi kaayi. Wifi na eenyu bukkee ta'a abbaa?
Tole barattoota irraa kan waliin ilaallu waa'ee aadaa fi amaleeffannaa Oromooti. Kanaafuu fakkeenya lamaan sadan tokkoon isin ilaalla. Lama isin ilaallee sadaffaa irratti isin gaafadha. Kanaafuu sirriitti nan caqasa. Fakkeenyi inni tokkoffaani utuu amma fakkeenyaa fi utuu nuti nyaata nyaannu yoo namni nurratti dhufe maal jennaani haa nyaannuu jennaan. Haa nyaannuu jennaan. Tole inni lammaffaan immoo yoo keessummaan nutti dhufee balbalarra dhaabbataa rate seenaa jennaan. Seenaa jennaan. Gaaffii inni isin gaafadhu immoo yoo namni tokko utuu deemu yookaan utuu fiiguu yoo gufatee kufee ole maal jennaan. Kunoo barsiisan deebisa yoo namni gufatee kufee ole anaan jennaani. Sirriidha. Ingiliffaan immoo maal jennaani. Mani teacher gaaffii salphaa akkasii nama gaafattu I am jennaani kamalee maal jennaan. Tole daddafi nyaadhu jechuun immoo maal jechuudha Ingiliffaan. Mani teacher na tuffachaa jirtu gaaffii salphaa akkasii na gaafattu fast eat jechuudha kamaani kan biraa maal jechuudha ree. Intala koo deemaan jira bakka huccuu koo sanii soofaarra kaa'e sana hundasaa fuudhiitii naa miicime ishee mujicha fa'a. Ishee manni abbaan immoo ishee mujichi koo kollettaan isaa ciccitaadhaan gattoo adii gattuu fayyuma na miiccisiistaayi. Callisii waan isin jedhe duwwaa raawwadhu. Elaa deebi'ee dhufee miicamaa isaa arguun qabala. Hin argu taanaan immoo waan isin godhan beeka. Tole abbaan miica garuu manni yeroo hundumaa shamujiin kee kollettaan isaa ciccitu gaafa morma kee waasi hoosisu kollettaa isaa huqqattamooti. Manni abbaa maal boosa? Mbooyi malee maaltu si boosisaa rakkasii? Mana diyyuu beektanii ani food engineering baradhaa har'a qormaata qabna turre beektaa osoo hin beekiniin boqqolloo ija tokko dhaabatu ija tokko waan fuudhee ollite innana xiriiraa dheedhee irratti barrame.